Ashamaa harka fuunee daawwachoonni faanii cuub jalatti argamtan hundi keessanii akkam jirtu nagaa keessanii nagaa godhaa galanni waaqayyoof haa ta'u baga nagaa fayyaatti eeggamtanii yeroo sa'a kana keessanii isin jechaa irra viidiyoo biraatiin deebi'ee dhufee jira. Viidiyoon koorraa nyaata hojjechuudha. Inni hojjedhus immoo baazilaa jedhama yookiin atara jechuudha. Kaarotii qaba keessa isaatti kaarotii hojii dhufee garuu anis harkaan kan itti dabalee jira wantoota na barbaachisu jedhee qopheeffadheen jira. Poomiidha, inni kun poomiidha, kun immoo ribbiidha, akkasuma immoo laamiti maafruumee yookiin foon daakkamaadha. Timaatimii isa harkaan qopheessedha. Sanniin waan fayyadamuuf xiqqooma isaadha jechuudha kan si gosaaf fayyadamu. So yoona wajjin turtan hanga dhumaatti kan olii wajjin arginu ta'a. Shunkurtii dabalatee jechuudha, qimameewwan isaa barbaachisu dabalatee shunkurtii bilcheessaan jira waan ta'eef na wajjin yoo turtan hanga dhumaatti kan argitan ta'a. Egaa kinoo asittiin shunkurtii bilcheessaan jira, wantoota barbaachisan hundumaa itti godhee jira qimamee dabalatee, akkasuma immoo kaarotii harkaan ifaan baay'ee waan asii karaa shinatti waan ol seenuu fi baay'ee viidiyoo waraabuuf naaf hin mijatu ture. Kunuuti bilchaatee jira. Yaa kaarotii qaba inni matuma isaatiin garuu maatiin waan jaalataniifidha. Akkasuma immoo iddoo lamatti hojjedha jechuudha. Foon malees namni jaalatu waan jiruuf foon kan hin nyaanne waan jiraniif irraa qoodee asittiin nan hojjedha jechuudha. Bakka lamatti adda baasee kan foonii fi foon malee, akkasuma immoo ruuzii isaas nan dalagaa. Yoona wajjin turtan hanga dhumaatti kan argitan ta'a. Egaa amma akkana bilchaatee booda timaatimii isaa harkaan qopheessisan itti naqaa jechuudha. Silaa foon itti godha ture garuu waan adda qooduuf ganaa adda baasurraa jechuudha isatti fidee itti naqaa jiraansi. Qimamina itti godhee immoo qarafaa fi bahaa qofaadha. Isin immoo waan mana keessan keessa jiru waan maatiin keessan jaalatanii hojjechuu dandeessu. Namni nyaata hojjechuu hin dandeenye jira osoo hin taane yaa ibsa gochuun waanuma jiruufidha. So amma erga inni sirriitti bilchaatee booda adda qoodee foonicha immoo itti naqadha jechuudha. Na wajjiniin tura. Amma erga inni bilchaatee so'ee deebi'ee jira. Irraa qoodee isaatti qoodeen jira. So amma kanatti foon godhaa jechuudha. Kana foon hojjedhu. Firiijii keessa waan ba'eef walitti qabata. So ibidda jala qannafannee akka inni firfir jedhu goona jechuudha. Ammaatti kanatti furfuree jira. Akkasuma immoo obboloonni beeruuf keessatti argamtanii ana wajjin jajjabaadhaa isin jedhaa. Waaqayyoon kadhachuutti cimaa'ii amantii kam keessa yoo jiraattanii haalonni amma ta'aa jiru baay'ee sodaachisaa jira. Nuti hin beekne malee milikinni garaagaraa mul'achaa jira waan ta'eef waaqayyo sana eeguu jabaadhaa isin jedhaa. Laafina ofitti jabaadhaa. Haala keessa jirtan laaltanii mana keessa jirtan laaltanii kadhachuun hin laafina isiniin jedha. Waaqayyo sababa nama tokkoof jecha nama tokkorraa yoo dhimma qabu
nama hedduu akka du'a oolchu dubbata. Kanaafuu karadhaa yoo isinirraa waaqayyo inni qabatee mana san nagaa godhaa, naannoo san nagaa godhaa isiniin jedha. Reeqqisni kaleessa deebi'ee urgufamuun lafaa jechuudha. So baay'ee sodaachisaa. Garuu waaqayyo nu tiksu, hunda keenya nagaan baasee nagaan nu agarsiisu. Na jajjabaadhaa isiniin jedha. Sodaa isinitti hin dhaga'aminaa. Raafamuu qilleensaa duukaayis kan waaqayyooti. Akkuma amantii keessanitti kadhata godhaa. Kun amma bilchaatee jira. Asitti immoo foomiin itti naqa jechuudha. Naati foomii kootti godha. Kuni kan foom malee sanaa jechuudha. Malee suni kanaaf foom hin bilchaanne. So tokko qofaan asitti hojjedha waan ta'eef ishee takka qofa yookiin albii takka qofa jechuudha. Kanaaf baay'ee nan barbaachisu. Kun akka wal fudhatutti ni eegna. Kanoo keessaa naqee dhiqeen jira. Bishaan qulqulluudhaan dhiqachuuti qabna. Badaa qabu kaarotii akka duraanii sunitti inni kun haarawaadha. Duraan gurguddaa dhufaa ture. Ergisanii jajjara keessaa sadiidha. Kunni tokkichi immoo kophaatti hojjedha waan ta'eef. Kun amma foon koo bilchaatee jira waan ta'eef foonii itti naqxa jechuudha. Keessanii firfir jedhe firii. Nada wajjita soo ta'e itti dabalaa. Amma wala fudhatu ni eegna inni. Ini Amshano ifidee itti naqa jechuudha. Akkuma amma bishaanicha ho'isee kana itti naqaa jechuudha. Waxii shirooti. Malee atararraa shiroon hin qophaa'anti. So akka inni gara itti deemaa jechuudha. Egaa kun immoo Tera kunillee nama bishaan qal'aata. Itti immoo ruuzaatti dabarraa jechuudha. Akkasi. Nama ruusni kiyya kana baay'ee tokkoo fi gimmaashadha. Xiqqoo fakkaata garuu baay'ata. Shaarii jedhanii hojjedha waan ta'eef bishaan itti naqaa jechuudha amma. Jalootii isa tokko sanammoo itti naqa jechuudha. Akkanatama rabbii immoo gara dhumaa irratti godha jechuudha. So amma isa kaan laalla. Kanaafuu kun akkanatti dalajalee jira. Amma fidee itti naqa jechuudha isatti illee. Magaalli bilchaatutti ruuza hojjenna jechuudha. Qaqqadaadee ganaa nu afaan ribbiitti gochuun
Nuti asitti dhadhaa itti godhee jira. Dhadhaa laga zubdee jechuudha. So itti immoo zayitii illee ittiin godha xiqqooyi. Rooziidhaaf jechuudha kun. Zayitii itti godhee deebi'a. Amma zayitii itti naqee jira. So shaayii itti naqadhaa kunis maama'ee jira waan ta'eef. Baqee jira baqee. Dhadhaan baqee jira. Nani haga sawaan beeku akkanumatti itti naqa. So kana gadi naatitti. Dabalchiisa. Dabalchiisa. Amma ribbii sana qopheessaa jechuudha. Kan tokkooti kan isa xiqqichaa qopheessa. Ta'ee filaqa jechuudha roozii ribbiitti hin deebi'a. Keenyatti baha. Ribbii isaaniitti ooyilii xiqqootti godhachuudha. Baay'ee miti. So waliin hin gaha. So fidee itti godha. Sagalee isin jeequmsaa waan hin oolle dhiifama nuuf galchaa. Keenyatamaa gahee jira. Waan xiqqootu dhafee. Ammoo isa kaanifan qopheessaa jechuudha. Iddoo tokkotti qopheessuudhaaf hin jedhu. Yaani waliin madaalu waan ta'eef kun xiqqaadha kun baay'eedha. So isa kanaafis akkuma isaanitti qopheessee itti naqa jechuudha. Kena isa kaanidha. Kas jira. Gammaa bishaan ittiin nan'ee arruuza osoo bishaan ittiin naqin bulchiisa jechuudha. Ko'aa itti osoo ittiin naqinii akka kanatti jedhee godhatti naqe taanaan hin ammaassalu. Al takka bishaan itti godhanii bishaan waliin qabatu yeroo isaan tolfatu jedha jechuudha. Soogiddi itti godhamee jira. Hin dagatamne hin waraabamne jechuudha malee. Amma kunoo bishaan itti naqaa. Bishaan ho'aa jechuudha. Bishaan dafee naqadhaa. So amma ibidda wanni garagalee bishaan ibidda jala qannasee dhiisa jechuudha. Hin warraasu haga inni haga dhumaatti bakka hin warraasu.
No, amma ibidda kiyya jalan qannasaa jechuudha. Aga dhumaatti suuta akka inni bishaatu kun isa dhumarra gashee jira. Kunis gara gahaatti jira. Akkasuma immoo yoo fedhii keessan ta'e loomii ittiin godhaani cuunfaa loomii gimmaash jechuun fedha maatii keessaniitiin waan ta'eef gimmaasha isaa iddoo lamatti sanittis kanattis itti godhaa jechuudha. So geejira kota nyaata daa'imaati garuu jechuun ataara daa'imatu jaalata baay'ee nyaata daa'imman isaanii ni jaalatu jechuudha. Kunis akka kanatidha. Amma bakka loomiin itti godhamee loomii cuunfaan loomii ibiddarra turu gaarii miti jedhu. Akkasuma immoo zayituunii ooyiliivii yookiin itti godhamee daqiiqa 5 ibiddarra tursiisuun gaarii miti. Kaansarii fidaa jiru isaanii waanuma xiqqoo sodaatu waan ta'eef amma jalaan dhadhaamsa jechuudha. Kunniin gahee jira rooziidhaan alatti. So ibidda koo jala dhaamsanii kanas akkasuma gana kushiinaa koo har'a luka takka dhaabee jira. Cinaatti hojii biraa hojjechaa waan tureef bakka kanatti jira. Akkasuma salaaxallee qopheesseen ture isinii waraabne jechuudha. Amma sooti isaan hojjedha. Waan turtii na wajjin gootanii guddaa galatoomaa baay'ee sin jaaladha. Yoo roozichi amma eegee gara dhumaa sin agarsiisa. Turtii bareedaa akka wajjin qabaanne immoo abdiin qaba. Argitanii amma gahee jira. Kana fakkaata gaariidha. Akkanatti kun iddootti deebisee jira. Qiraamii shaakkullee waan turtii na wajjin gootanii guddaa galatoomaa baay'ee sin jaaladha. Amma viidiyoo biraa walitti deebinutti nagaan ta'a.